Abdul Seeko Warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii Doktor Abdulsee nagaan keessan isiniif haa baay'atu isiniin jedhu kabajamoo obbo Doktor Abdulsee. Egaa isin galateeffachuu barbaannaa yuutuubii keenya kumaan nuuf geessanii jirtu. Maaltu isinirraa eegama amma? Egaa baay'een isin jaalladha ilmaan Oromoo dhugaa dubbachuuf. YouTube ko subscribe kumaan guyyaa torba moo guyyaa hanga ta'e wayii keessa naaf guutuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa deebanaa dagaagaa fut jedhaati kan jaarsan argatiin jaarsa bareedaa furdaasaa argadhaa kan jaartiin argatiin jaartii isteeppaa qabu daabbaa kana isinitti agagadhiisu isiniin jenna. Egaa amma mudannoo tokko yeroo biyya jirru isinitti himnaa waan oduurraa dhageenye malee ofii keenyaaf miti. Namicha tokkotu kasala gurguraa otuu kasala gurguruu harreedhaan feefee gabaa geessu gaaf tokko harree isaa sanaan alanni gurguratee ka'ee birrii fudhachuudhaaf harree ulaa irratti dhee ol seenu harreen sun kutattee baddee jechuudha. Namni nama kasala ittiin feefee nagadatu barbaadaa oolee dadhabee birrittii kasala gurgurate sanaan hoteela kireeffate jechuudha. Hoteela gaafa kireeffatu dhaqee jismiin koo xurujidha akkamittiin algaa irra ciisa jedhee algaa jala lixee jechuudha. Birriidhuma kaffallee algaa qabatee maal jedhe ka'ee jismiin koo kunoo xuriidha uffanni koo xuriidha akkamiin algaa irra ciise jedhee jaloo algaa ciise. Otoo inni ciisu warri niif abbaan manaa namni sooresse kun machaanii dhugaatii quufanii achi otoo wal caccabsanuu odaa ofii isaanii yookiin kifilii ofii isaanii kifilii namicha sanaatti duwwaa ta'uu arganii dhufanii calaa jedhanii ol galan achi wal kuffisanii achirratti wal dhungatu wal gangalchuu achi waan utuu wal dhungatanu namatichi jaartii isaa kanaan bareedduu koo bar angaafan si argi waa tokkon barbaadu waan addunyaa irra jiru kana natti mul'ata akkas jaalladha namatichi nalgaa jala ciise harree barbaadaa sun adara erga wanta addunyaa irra sitti jiru addunyaa irra jiru hariin sitti mul'ata ta'e harree koo argitee taareegaa maaloo jedhama. Egaa mudannoo babbareedaa kana isin bohaarsinaa isin like gochuun dagatinaa yuutuubiin keenya isin bohaarsuudhaaf iyyuu asiin akkas subscribe gootanuu fi feesbuukii illee nurra teessisaan jiran waan ta'eef mudannoo babbareedaa waan isin kolfisiisu asiin qabannee dhufnaa ulfaadhaa like godhaa galatooma.